Nagaa caaluu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaa fi kallattii iddoo jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'atu. Hordoftoota Qeddoo YouTube jedhu jalatti kan argamuuf kan jirtan hunduma keessaniidhaaf isiniin jecha egaa Sumayyaanii Se'edoodhaa fi gaaffii isaatiif deebii hin laatti osoo jechaa jirru Sumayyaan deebitee Yemaniin seente. Amma kaakii jechuun amma isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa wanti ishiin jettee dhugaa baay'ee namatti dhagahama. Itoophiyaa keessatti qarshiin bahuus baay'ee ulfaataadha, akka biyya Arabaa miti jettee jirti jechuudha. Jireenyi baay'ee ulfaataa. Birreenati qabattee Itoophiyaa seentu kuni wanta si ga'uu sitti fakkaate naan jechaa turanii, garuu dhugaadha. Namni namatti siqus immoo namni ati kan kooti jettee ol keeyyattee amantee jettee si faayidaadhaaf sitti siqaa. Namni ati amantuyyuu hin jiru. Kanaafiyyuu Se'ed immoo akka nigdiitti yookiin immoo akka suuqii yookiin akka dallaalinatiitti waan hundumayyuu hojjechaa jirra. Anis ta'ee innis biyya deemu hundumatti viidiyoo waraabuudhaan YouTube irratti maxxansuudhaan anis akkasuma ayyuun kana goote Se'edoon kana godhe jechuudha malee wanti faayidaa buusnee tokkollee hin jiru. Innis akka nigdiitti qabatee wanta fedha kootii waan qabu waan hin fakkaanneefi kanaafiyyuu immoo ani ciqiciqii namaa diridirii namaa keessa jiraachuu irraa biyya Arabaa kootti deebi'ee mana madaamii keessa hojjechaa ijoollee koo guddifachaa naa wayya jedheenanii murteeffadhee gara Yemanitti imala koo taasisaa jira jette jechuudha. Baay'ee ulfaataa. Kanaafiyyuu Yemen immoo biyya koo lammataadha. Garuu immoo wanti ani dabarsaa ture si bareedaadha. Inni hundumaa caalu maatii koo ijaan argeera. Yeroo dheeraadhaan booda maatii koo ijaan argee. Kanaafiyyuu kun na gammachiisa. Haa ta'uyyuu malee ijoollee kootiidhaafis natsaaninnatii kootiidhaafis bakka boqodhee jiraachuudhaafis Yemanii nan filadhe. Mana immoo isa duraa keessa ture sana gadi dhiisne yoo naam jechuu baate nan deebi'a jedheenanii haadha manaatti himee ture. Kanaafiyyuu qulfiis immoo isaanitti kenneen ture. Amma garuu yeroo deebi'u bilbileenanii dhufaan jira jedheeni isaanis mana qulqulleessanii na heeganii na simatanii. Yeroon duraa Itoophiyaa deemu mi'oota baay'ee biteen deeme jette jechuudha. Dhugaadha. Akkuma ishiin jette carqii bitanii deemuu jechuun biyya Arabaa keessaa jechuudha. Yeroo amma fakkeenyaaf nuti waggaa lama kana galla kan jennu kan baranaa qabna kan maali qabna irraa innaa biyya galee kan yeroon isaa irra darbee maalidha carqiin inni kun molooyaa manaa moosiin jedhu jechuudha. Dhugaa ishii jette yeroo Itoophiyaa galtanii isin asitti kan uffattan asitti kan isinitti bareede Itoophiyaatti isinitti hin bareedu faashin. Sakanadha. Egaa yoo Se'edoonis immoo yoo na arguu barbaades rakkoo hin qabu jettee jirti jechuudha. Baqaan kun hundumtuu hayyuu akka ta'e beekamaadha jechuudha. Maaliif dhugaadha nama sodaachisa ishiin namoota rukuttu waan hundumaatiin yaadaan osoo hin taane nama rukuttee ishiinis immoo jireenya isheetiifis ijoollee isheetiifis sodaachaa turte. Akkasumas immoo Sumayyaanii dubartii tasgabbuuftu akka taate hin beekamte jechuudha. Kana duwwaa miti isaa miidiyaa irratti yookiin immoo YouTube irratti kokkolfaa isa taphachaa dhufne viidiyoo waraabnu miti. Wanta baay'eetu jira dudduuba kan isin hin beekne jettee jirti jechuudha. Egaa namni jireenya isaa keessatti waan baay'ee ni qaba obseetuma dabarsa maleedha. Egaa gara Yemanitti deebi'i Se'edoosiin jenna. Atis immoo akka ayyuun siif hin taanes illee
dubbattee jirta jechuudha. Ayyuunis egaa viidiyoo kee kan argitee eessatti kaleessaa softe sana maraachuun ishee waan hin oolledha. Dhugaa dubbachuudhaa fi jireenyaatti akka biraangii yookiin immoo akka salphaatti itti galuun baay'ee nu ulfaata jechuudha. Keessattuu gaahillee ilaalamee qoratamee tilmaamameetudha kan itti galamuu qabu jechuudha malee namni biraangii nu godheedhaaf yookiin immoo qalabatii baatee dhufeedhaaf qofa tole jenneeni wajjiniin galuun hin barbaachisu jechuudha. Jalqaba irratti xiinxaluun barbaachisaadha. Ishiin biraankiidhaan gaalatti seentee ammas immoo gaa'elli ishii kun egaadhaa'ee dhaabbataa qaba jedhee hin yaadu se'eedanii dhugaadhaa akka inni deebi'u beekamaadha jechuudha gara Yamanii. Ishittis jireenyi ulfaate jireenyi Itoophiyaa suma beekamudha waan ta'eef birrii 10,000 qabatanii feestaalii birrii 2 kan ta'uun guuttatiin deebi'anii galanidha jechuudha. Beekamaadha jireenyi biyya keenyaa. Egaa maatiin keenyas inni biyyicha keessa jiraatus gargaarsuma waaqayyootiin jiraata malee kana hunduma keessaas immoo irra caala wacaadha jechuudha. Yeroo namni tasgabbii hin qabaanne ni ulfaata. Osoo akkuma jireenyi ulfaatutti iyyuu dubartiin lammataa kun immoo yookiin immoo masaanuun lammataa itoo amala qabaatteetti ta'ee achumayyuu seeraan jiraachuu dandeessi turte. Irra caalaa daa'ima koo jetti waan ta'eef Yamaniin lixxeetti jechuudha. Amma boqodheenani aara galfadheenan jiraadha jettee jechuudha. Osoo dhiifamaa eegaa jirru isheenii biyya koo lammataa itti biyya ishee lammataa aseenteetti kutattuudha. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee baattee asiif achi yeroo deemtu dhugaa dubbachuudhaaf jabduudha. Kanadha kan barbaachisu sinii jechuun jaaladha. Sinillee jabaattu durbatti jabaattu ta'uu qabdu. Eenyu malee akka jiraachuu dandeessanii of amansiisuu qabdu jechuudha. Hirkattummaa yookiin immoo hirkattummaa dhiiraa ani isaan dhabee yookiin immoo ani ishiidhaan dhabee jiraachuu hin danda'u osoo hin taane jiraachuu nan danda'a jedhanii keessa ofii amansiisuun barbaachisaadha. Ijoollee ishee baattee bakka barbaadde deemaa jirti. Amma garuu isaan irrafan jette yeroon viidiyoo waraabu yeroo garaagaraa namnis naa qaba yookiin immoo isaanis irrafu isa kanadha jettee jirti jechuudha. Eessatti argamti amma? Yamanitti argamti. Se'edoon immoo Itoophiyaatti argama. Guyyaa 2-3 booddee isaanis Yamanitti ni argina. Kun immoo beekamaadha isiniin jedha. Qiddoo YouTube immoo subscribe like gochuudhaan gara fuulduraatti akka ishiin kaattu akka ishiin jabaattu godhaa isiniin jecha. Shalom.